Maatiin addunyaa kanarra jiran hunduu garaagaradha. Viidiyoo keenya har'aan maatii harka hin qabneeti kaasee hanga maatii harkaa fi miila isaaniitiin deemanitti isin daawwachiisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Maatii Ziyaanaa Chaanaa. Maatiin kun maatii guddaa addunyaa keenyaa yoo ta'u, abbaan isaaniis Ziyaanaa Chaanaa jedhama. Maanguddoo waggaa 74 kan ta'e Chaanaan haadha manaa 39 kan qabu yoo ta'u, ijoollee 92 fi akkoo 33 soorachuu danda'eera. Hundi isaanii bakka tokkotti kan jiraatan yoo ta'u, manni isaaniis kutaa 100 qaba. Chaanaan yeroo hunda haadha manaa isaa 7 yookaan 8 of biraan dhabu. Haadholiin hafan immoo daa'imman isaaniif nyaata qopheessu. Dubartoonni jabaatan mana yoo qulqulleessan, Chaanaanii fi ijoollonni dhiiraa qonna irratti bobba'uun maatii isaaniif waan nyaatamu oomishu. Maatii Raampeej. Maatiin Raampeej maatii gaggabaaboo yoo ta'an, baay'inni isaaniis namoota 21dha. Namoota 21 keessaa 18 gabaaboo yoo ta'an, sababa gabaabbina isaaniifis tarkaanfachuu fi hojii argachuuf baay'ee akka rakkatan dubbatu. Raampeej maatii isaa bulchuuf suuqii firasaa akkasumas mana cidhaatti ergaa bagangaan dhuftanii namootaaf dhaamuun qarshii argatuun maatii isaa jiraachisa. Maatii Raapunzel. Waggaa 45 kan taate Teeri Leenam Raasel namoota rifeensa dheeraa addunyaarraa qaban keessaa ishee tokko. Wanti maatii kana adda godhu rifeensi maatii kanaa hunduu taa'umsa isaanii gadi. Hundi isaanii dorgommii namoota rifeensa dheeraa qaban gidduutti gaggeeffamu irratti kan hirmaatan yoo ta'u, yeroo ammaa maatii Raapunzel jedhamuun beekamu. Maatii harka hin qabne. Lindaa Baananii fi mucaan ishee Tiimii Baanan harka malee uumaman. Harka malee uumaman malee akkuma nama kamiyyuu waan barbaadanii fi waan fedhan miila isaaniitiin gochuu danda'u. Lindaa fi Tiimiin teekwaandoo fi bishaan daakuu kan danda'an yoo ta'u, Lindaan dubbii onnachisoo namootaaf dabarsuun beekamtii guddaas qabdi. Maatii Arraba Bal'aa. Baayiranii fi intalli isaa Emiliin arraba bal'aa addunyaa keenyaa kan qaban yoo ta'u, arrabni Baayiran seentimeetira 8.6 bal'atu, kan Emiliin immoo seentimeetira 7.3 bal'ata. Baayiran dhiirotaan, Emiliin immoo dubartootaan riikardii Giineesii addunyaa cabsuu danda'aniiru. Namoota harkaa fi miilaan deeman. Yeroo ammaa namoota miilaa fi harka isaaniin deeman jiraachuu isaanii amanuuf baay'ee ulfaata. Garuu maatiin biyya Turkiitti argaman tokko hundi isaanii harkaa fi miila isaaniin adeemu. Doktoroonni baay'een sababa maatiin kun haala kanaan adeeman qorachuun sammuu isaanii keessa akka ol jedhan hin deemne wanti isaan qabu akka jiru bira gahaniiru. Maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoo amma isin daawwachisne keessaa kan irra isin dinqisiise koomentii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan amma ol arginutti nagaatti.